السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دوتوتا وردفتوتا يوتيوب شاينا لفاميلي أوروتو ويلكام الشمار كفوني بكو مجرتا مرتنا جاه رحمن ربي كدومان كم اسم برحا جراتو إجا وردفتوتا كيا فيديو كيا كان أرقا ديدو في واي بوني يتفي أبا منا إسي أستاذ محمد بيان ما شاء الله تبارك الله ربين ولين إسان هابولجو seenaan isaanii jalqabarraa akkamitti gara booniyee dhufanii akkamitti booniyee jaalatanii akkamitti booniyee kadhimachuuf yaadanii seenaa isaanii dubbatanii mee viidiyoo kana seenaa isaanii walumaan dhageenya. Egaa achiin booda walitti dachaanaa jechuudha. Ayyee. Barsiisee seenee xumureetu guyyaa tokko sun hin dubbisin jechuudha. Yookaan irraa bahu eebbisan irratti namoota 3,600 markaza hiimuu irratti argame nama 3,600 jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin ijoollee usularraa ilaanga tafsiiraatitti ijoollee hedduutu eebbifame. Waraqaa shahaadaatan hiruu eegale. Yeroo waraqaa shahaadaadhaa ishii hiruu amma miyyoo waraqaa shahaadaa hiriiratan jaalala ishiidhaa hin qaba. Amma dhugaan iyyaaloo fuudhaa hin jeenga ammoo if keessatti haasa'u eegale. Waraqaa shahaadaadhaa booniyyee ol bahii fudhu jeetan achumatti dhaabee ijoollee irra dhiifama dadhabbiina qaba. Dhiifama naa godhaa jeetuma immoo bilbila ishitti dawwaluu ba'e. Yeroon bilbila itti dawwaladhu na jalaa kaaftee mataan kun shirna jeega amma. Yeroo mataan kun shirna jedhu booniyyee dhugaa jirtuun sitti mataan jeen. Dhugaa jirtuun sitti mataan jeen gaafa hin beeytanii biree. Qajeelaatan ture lapheetan sillee barsiifadhe si filadhe sin fuudhu barbaada jaalallee biraa ni qabda akkanaaf akkana dhugaa jiru. Halkan lama halkan itti aantu irraan fixadhe barii ninni haadhan godhadhe akka shari'aan jettutti sagaleen kiyya ni jiraame. Ni jira ustaaza. Sagaleen kiyya jiru. Jiruuf akkatti ol dubbisan kana ani mucayyoo kana akka namoota kaanitti janaadhaanii miti kanan fide sagaleen kiyya jiraaf waan kana dubbate akka biratti hin faamina. Ni jira sagaleen keetti mutti. Ifama hiimoodhaan jedha hiimoodhaanidha namaan irratti natti dabalaa jira waan. Akkasii alhamdulillahi barii guyyaa itti aantu Hordoftoota kiyyaa viidiyoon Ustaaz Muhammad Bayaan kana fakkaata. Seenaan isaanii seenaa baay'ee garaa nama nyaatudha. Maashaallah tabaarakallah mabruuk. Namni tokko waggaa tokko janajjanee waggaa lama janajjaneetti ni fuudha. Maaliifi maashaallah rabbiin waan tokko yoo nama laaffisu laaftumatti jechuudha. Baga rabbiin holiif isin kenne maashaallah tabaarakallah mabruuk. Rabbiin ammallee nama gaa'ela gammachuu godhatee yeroo gabaabaa keessatti gaa'ela keessan argu rabbiin nu haa taasisu. Ilmallee isin haa kennu akkuma hawwii keessanii rabbiin yaada muraata isiniif haa guutu. Namni waan fedhe haa jedhu. Isin maashaallah tabaarakallah isinillee nama diinii rabbii qabatee diinii rabbii quraana kana sirriitti gadi fageenyaan baratee quraana ofii huruufa ofii kattamtee kaanillee inshaallah ni kattamti. Quraanallee barataa jirti. Usula harkaan islaamaa kulli sirriitti xiyyeeffannaan baratanii maashaallah tabaarakallah mabruuk. Asiin jenne booniyee fi Ustaaz Muhammad Bayaan waan seenaa galmeeffamtee kaayamtu jechuudha. Seenaan keessan kun guyyama lamatti dubbistaniitiin guyyaa sadaffaa ni kaa'edhattanii jechuudha. Akka yaada keessaniitti maashaallah tabaarakallah mabruuk. Rabbillee ka fedhu kana halaala ta'anii janajjananii waggaa dheeraa janajjanurra uma jiru itti himanii namni sunillee maaliifi nama diinii qabu nama filatamaadha. Kanarra namni biraa ka filatamu hin jiru.